Karaa biraatiin immoo Excel keessa Excel sheet keessa chaartii achi keessatti hojjannee gara PowerPoint'itti fidachuu yoo barbaanne chaartii hojjechuu ennaa miti achi keessatti ammas karaa biraatiin insert chaartii jenneeni haala kanaan naateessisee jira. Ammaaf maal gochuun barbaada? Isa kana chaartii haala kanaan taa'e kana maal gochuu qaba? Asirratti click erga godhee booda sort jedhee xiqqaarraa gara guddaatti yookaan guddaarraa gara xiqqaatti kun haala kanaan. Xiqqaarraa gara guddaatti. Guddaarraa gara xiqqaatti yoo kaa'u barbaade haala kanaan kaa'uu danda'a jechuudha. Ammaaf amma guddaarraa gara xiqqaatti kaa'e waan ta'eef isa kana fudhadhee chaartii Excel keessa jiru kana copy paste slide kanarratti jechuudha paste jennaan. Haala kanaan nu taa'ee jira miire. Sana booda maal gochuu dandeenya? Isa kana jalaa balleessuu dandeenya jechuudha. Delete godhuu dandeenya. Kanaaf saayizii isaa immoo maal gochuu dandeenya? Daddabaluu dandeenya jechuudha. Guddisnee haala kanaan kaa'achuu dandeenya jechuudha akkaataa barbaadneen haala kanaan. Amma lakkoofsi reefii asirratti achitti kennu sun asirratti illee kaa'uu dandeenya waan ta'eef adda taalee bira yoo jenneen haala kanaan nu fida. Saayizii isaa dabaluu dandeenya. Home keessa seennee saayizii isaa maal gochuu dandeenya? Dabaluu dandeenya jechuudha. Number of patients kan jedhu dhaabbata kanneen jechuudha. Kanaaf bifallee jijjiiruu dandeenya. Amma warroonni kunniin warra hojii gaarii hojjete waan ta'eef jalqaba irratti kilikii yoo gaafa goonu maal ta'a? Asirratti kilikii yoo goone hundumti isaatuuyyuu bifa kana mallattoo kana kana qaba jechuudha. Nuti amma kan gochuu barbaannu kanarratti qofa kalarii jijjiiruu barbaanna waan ta'eef halluu yoo jijjiiruu barbaanne maal goona? Asirratti dhufnee iddoon halluun jirtu kun as bira jirti. Irratti kilik goone warra waan gaarii hojjete yeroo baay'ee maal kenninaaf magariisa. Kun asittis omaan jedhanii magariisa kenninaaf jechuudha. Itti aansee kan jiru immoo magariisa ta'ee kan xiqqoo laafaa. Magariisa xiqqoo laafaa kana jechuudha. Sana booda kunis dhiyaatee jira kana goonaa jechuudha. Isaan kunniin baay'ee kanatti dhiyaatu waan ta'eef haala kanaan kaa'u. Inni kun gadi bu'ee jira. Giddu galeessa jechuunis gadi bu'ee jira akka tokko kanaan kaa'uu dandeenya jechuudha. Kunniin amma haala kanaan kennee inni kunniin immoo hojii raawwiin isaanii gadi bu'aadha sababa barbaada justification barbaada waan ta'eef diimaa irratti gochuu dandeenya haala kanaan jechuudha. Kanaaf bareechifannee jira jechuudha giraafikii. Amma sararri akkanatti as keessa jiru kun immoo xiqqoo namatti hin tolu waan ta'eef konfartiin nu kennu right click irratti goona jechuudha. Erga maal goonee booda akkanatti jira miti. Erga xiyya tana finnee asirratti galfannee suuta jennee jechuudha shaakaluu barbaachisa. Erga asirratti click goone hundi isaatu kun irratti select ta'u mallattoo nu argisiisee jira jechuudha. Kanaaf right click yoo irratti goonu maal goona delete jenna. Bareedu giraafiin keenya. Amma giraafiin keenya mata duree asirratti duraayyuu barreessinee jirra waan ta'eef haala kanaan goone teessisuu dandeenya jechuudha. Inni biraan immoo as keessatti waan isinitti argisiisuu barbaadu maal inni mata dureen kun bifa osoo qabaate halluun wayii osoo irratti dibamee gaariidha jettanii yaaddan asuma keessa dhuftanii shape fill jettuu sana mallattoo tan baaldii fakkaattii miti akkas ishii tana irratti goonee maal gochuu dandeenya jechuudha. Halluu kanaan kaa'uu dandeenya. Amma tokko nutti tolaa jechuudha. Giraafii keenya chaartii keenya kana haala kanaan babbareechisuu dandeenya jechuudha. Kana goonee bareechisuu dandeenya jechuudha. Kanaaf PowerPoint presentation keenya kana fakkaataa jechuudha. Sana booda dhumarratti gaafa slide show irratti goonu haala kanaan akkana jira jechuudha. Argitanii akkamitti akka bareedu. Kana caalaas waan baay'ee walitti argisiisuu dandeenya. Viidiyocha share walii gochuun hin dagatina. Gaaffii yoo qabaattan comment irratti barreessaa. Ammaan booda wanti kun itti hafuuf yoo jettan comment irratti kaa'uu dandeessu jechuudha dandeenya. Garuu waan shaakaluu dandeenyuuf immoo yeroo baay'ee akkanumatti namni akka nu qopheessu maal jechuu nama laallee dharra'u maal jechuun hin barbaachisu jechuudha. Ofii keenya shaakallee argachuu dandeenya asirraa barnoota hedduu fudhattanii. Chaanaalicha immoo subscribe gochuu keessan hin dagatina. Yoo isinitti tolee jiraate immoo itti nu hafuuf jedha comment like share gochuu keessan hin dagatina. Galatooma.